Yoonni waadaa koo ganis har'allee na isa jaalladha. Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jecha qophii keenya irraatiin ergaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun nu waliin turan affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Maaliif akkas akkanarratti raawwate hin beeku, garuu anaan na dhiisee kan biraa fuudhe. Ani maqaan koo Siiwaaqumaan jedhama. Bakki dhaloota koo magaalaa Buraayyuu ta'e baadiyyaa isaa keessadha. Amma kan jiru biyya hambaadha. Guyyaa har'aa mudannoo koon isinitti himadha. Ani dhaladhee umuriin koo barnootaaf geenyaan maatiin koo mana barnootaa na galchani. Sana booda ani barnoota koo osoo baradhu kutaa 8ffaan ga'e. Kutaa 8ffaa irrattis mucaa kutaa tokko wal faana barnu waliin jaalala jalqabne. Maqaan mucaa kanaa Daani'el jedhama. Dhalataan naannoo koodha. Daanii waliin baay'eetti wal jaallanna. Lamaan keenya waliin obsinu. Inni ana malee ani isa malee jiraachuun kan nuuf danda'amu fakkaannu ture yeroo sanatti. Daaniin barnootatti qaxaleedha, ani immoo laaftuudha. Kutaa 5ffaarraa kaasee ofii hojjedhee osoo hin taane kutaa 8ffaa kan hin ga'e gargaarsa isaatiin ture. Gaaffii jaalalaa kan naaf dhiyeesse kutaa 8ffaa erga geenyeedha. Garuu kutaa 4ffaarraa kaasnee wal faana barachaa ture. Kutaa sanaa kaasnee bifa hiriyyummaan osuma wal duukaa jirru ture. Kan inni sin jaaladhaa jedhee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis jalqaba irratti oluuf qoobu barbaadeen adeemsa keessa tole jedheefiin jaalalaan barnoota keenya barachuu eegalle. Dhaqnee hanga kutaa 10ffaa geenyutti wantoota hin dagatamne waliin dabarsineerra. Haaluma kanaan kutaa 10ffaa geenye qormaata biyyoolessaa fudhannee haala gaariinis barnoota keenya bara sanaa xumurree galle. Egaan manni barumsaas cufamu wal argaan keenyas akka duraa ta'uu baatus bilbilaan ni haasofna. Ijaanis wal agarree waan hedduu dabarsina. Haaluma kanaan osoo jirru barri sun dhumee barri haaraas ni ga'e. Firii qormaata keenyaas argine akka carraa ta'ee garuu firiin qormaata koo na jalaa hafeera. Firiin qormaata koo na jalaa hafuusaatti homaa tokkollee hin gaddine. Daaniin na jalaa miidhamti naan jedhee humnaa ol sodaatee ture yeroo sanatti. Garuu anatti homaa tokkollee hin fakkaanne. Duras kaayyoo barnootaa hin qabuun ture. Kaayyoon koo wanta kan biraa ture. Barnoota sababa hin dandeenyeef duras ittiin milkaa'a jedhee hin yaadne. Ani kaayyoon koo kutaa 10ffaa xumuree jennaan gara biyya hambaa dhaquu ture. Waan hin yaade sunis naaf milkaa'ee maatiin koo gara biyya alaatti na erguuf piroosesii jiru naaf xumuraniiru. Anis deemsi koo na jala gaheera. Akkan deemus Daanitti himee jenna. Daaniin humnaa ol gadde. Nagattee deemtaa anaanoo eenyutti na laattee jedhee mimmaan isaa buusee natti boo'e. Wanta baay'ee ittiin jedheen waadaa siifan galaa siin ganu yoomiyyuu taana sirraa adda hin bahu jedheen waadaa galeefi. Annis sirraa adda nama biraa hin ilaalu siin dheega hanga ati deebitee dhuftutti naan jedhee waadaa naaf seene. Sana booda guyyaan deemsi koos gahee nan deeme. Guyyaa sanarraa eegalee haaluma gaariin osoo jirru deemsa keessa Daaniin yeroo hundaa naaf bilbiluu dhiise. Amalli isaas natti jijjiiramaa dhufe. Yoon bilbilee fi na jalaa hin kaasu, karaa immoo yoon barreessuu fi sobee dhiifama yeroo ati bilbilte hin argineen ture naan jedha. Anis tole rakkoo hin qabu jedheen akkuma duraadha. Daaniin koo natti hin jijjiiramu. Yoo wanti cimaan isa qabe malee nan obsuu inni anaaf addadha jedhee yaada ture. Daaniif qarshii yoon erguufiillee maaliif ergite na hin barbaachisu jedha. Ani garuu irruma darbeen qarshii ergaafiin ture. Egaa akkasumaan osoo jirru guyyaa tokko ani deemee waggaa 4ffaa irratti Daaniin ni fuudhee kan jedhu hiriyoota kiyyarraan dhaga'e. Sana booda amanuun dadhabe. Feesbuukii irratti footoo isaa argeen of miidhuufan murteesse. Maaliif kan jedhu sammuu koo keessaa na jeeqa. Wanti ta'e kun har'allee gaafa yaadadhu mataa na dhukkubsa. Sababa hiriyaa koo tokkoofis gargaarsa isheen naaf gootiin akkuma godheen Daanii dagachuu yaalee turtii muraasaa booda qarshii Daaniif ergaan ture hundisaa maatii kiyya harka akka ga'e hiriyaan Daanii tokko natti hime. Maatiin koos natti himan. Ani biyya hambaatii waggaa 5ffaa koottiin deebi'ee ture. Yeroo sanatti Daanii arguu fedheen ture, garuu isa arguu hin dandeenye. Akkuma isaatti Daanii sirraanfadhee gara biyya hambaattiin deebi'e. Hanga har'aattis achiin jira. Yoo inni na ganes ani isa hin ganu. Har'allee nan isa jaalladha. Onnee koo keessaa yoomillee taana isa hin baasu. Hirmaannaa yeroo keessaniif guddaa galatooma. Jaalatamtoonni fi hordoftoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaasanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Egaa qophii keenya irraa akkasii waa hubattan abdiin keenya guddaadha. Ergaa jaalala, mudannoo jaalala, xalayyaa jaalala akkasumas asoosama qabna. Karaa kamiin immoo ergannaa yoo jettan karaa lakkoofsa Telegiraamii 965589613 barreeffamaanis sagalee yoo nuuf ergitanii nu biraan ga'uu dandeessu ni jenna. Chaanaala keenya subscribe, share, like, comment gochuun deeggaruu hin dagatiina. Qophii biraan hagalutti deemnutti nagaatti.